Ashamaa jira jirtu har'aan tana paartii hudhaafuriin walitti deebinee jiraachuu keemistirii kutaa hodhanii about limiting in the excess reactant waan joon limiting reactant in the excess reactant isa joo walitti deebinee jiraachuu. At the end of this section, student will be able to describe limiting in the excess reactant, calculate the limiting in the excess reactant of reaction. Reaction tokko excess reactant fi limit reactant isa ta'e adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Calculates godhuu danda'uu qabna jechuudha. In a chemical reaction keessatti involve two reactant lama jira jechuudha. The reaction will stop when all of reactant has been completely consumed. Yeroon fi reactant A fi reactant B jira wal nyaatanii product A B kanaan naannu. Amma reactantiin tokko reactantii lamaa kanaan nu kanna. Reactantiin reactioniin yeroo dhaabbatu reactantiin tokko maal ta'a guutumaa guututti completely consumed ta'a jechuun maal ta'a react ta'a jechuun ni yaadamaa jechuudha. No matter how much of secondary reactant remain. Maali rakkoon qabu jechuudha. Reactantii lammaffaa hangamii ta'e waan jiruuf nama rakkisu jechuudha. The reactant completely consumed first in chemical reaction called limiting reactant jechuudha. Reactantii san hajala qaba reactantii lama kan namaa tokko guutumaa guututti maal ta'e consumed ta'e. Reactantiin san maal jedhama limiting reactantii jedhama jechuudha. Reactantiin guutumaa guututti consumed ta'e san limiting reactantii jedhama jechuudha. Because it limit sababni isaatillee ni hanqata waan ta'eef guutumaa guututti completely react waan ta'e dhumuuf limit yookaan determine amount product that can be formed. Productii guutumaa guututti maal godhaa produce waan godhuuf inni sammaanii guutumaa guututti itti fayyadamaa jechuudha. Productii oomishuudhaaf inni guutumaa guututti maal ta'a formed productii godhaa jechuudha. When the limiting reactant is completely consumed yeroon fi reactantiin tokko guutumaa guututti consumed ta'u limiting reactantiin guutumaa guututti consumed ta'u san no more product can be formed. Productii san oomishuudhaaf maali miti guddaa miti jechuudha. Gahaa miti jechuun ni hanqataa jechuun ni waan san. Thus the other reactant remain excess. Reactantiin biraan immoo maal ta'a gahaa hafaa jechuudha. Irra dabree jechuudha. Excess reactant are the reactant present in quantity greater than necessary to react with quantity limiting reactant. Akkuma jennetti excess reactantiin kanii fi waan sangee irraa fuudhaa jechuudha. Amma fakkeenya kana ilaallu. Slice bread react with one slice cheese. Cheesii takkaa fi bireedii meeqaa jira lamaa jira. Yeroo kana maal oomishaa waan cheese sandwich oomishaa jechuudha. Amma kana jechuun akkamii daabboo jira jechuudha. Daabboon kun bireediin kun akkana yaannu yeroonii fi walqixatti dhodhoofnu habba lama ta'u yookaan ammoo daabboo lama ati walaa habba lama ta'uu qaba jechuudha. Yoo takka ta'e sadii dhodhoosuu qabdaa yookaan lama ta'a jechuudha. Abbaa lama ta'a. San booda chiisii jidduu keessa. Chiisii maal gootaa jidduu keessa jechuudha. Chiisii jidduu keenya. Amma asirratti kun one bread kunis one bread one cheese two bread in the one cheese jechuudha. Akkatti uumamaa jechuudha. Okay, asitti haalaallu akkamitti limiting reactantiin limit akkamitti akka ta'ee fi
excess reactantiin hanga quantity barbaadamu san akkamitti akka caalu waliin ilaallu jechuudha. Amma maal jennee daabboo bireedii lamaatu chiisii takka wajjin maal qabnaa saandwichii takka qabnaa jechuudha. Amma maal qabnaa if you have 7 slices of bread in the 2 slices cheese you can make 2 sandwich. Cheese sandwichii lama oomishuu dandeenya jechuudha. Maaliif cheesii lama waan qabnuuf. Amma bireediin 7 bireediin 2 sandwichii takka oomishte jechuudha. Amma yeroo kana bireedii 2 7 irraa fudhannu bireedii 2 haa fudhannu sandwich tokko jechuudha. 2 bread sandwich tokko wajjin akkuma asirratti argamu kana gisee fudhannee 1 sandwichidha jechuudha. 1 sandwich. Amma yeroo kana meeqaan lafa nu hafa bread 5 bread inda 1 cheese nu hafa. Ammallee 2 bread yaa fudhannu 2 bread ida'uu 1 cheese san booda 1 sandwich nu kannaa jechuudha. Meeqaan nuuf amma bireedii meeqa fayyadamne bireedii 4 fayyadamne sandwichii meeqa 2 fayyadamne cheesii 2 fayyadamne sandwichii meeqa nu kannee 2 nu kannee jechuudha. Yeroo kana meeqaan lafa nu hafa 3 bread no cheese. Cheesii maal ta'e amma limit hanqatee jira jechuudha. Limit reactantiidha jechuudha. Bakka silaa daabboo tana guutuu fixu guututti itti fayyadamnee finnu san maal ta'e inni hanqatee tafee inni kun ammoo excess reactantiidha. Maal ta'e irra dabreetii lafatti hafe waan ta'eef excessiidha. Geex irraa hafe jechuudha. Limitiin ammoo osoo nii fi isa kanaa wajjin guututti itti fayyadamnee fixeen kan lafatti hafu sanii excess jennaa jechuudha. Note that yield of product is the one calculated using limiting reactant in the is smallest. Calculate goonee limitiin hirkannaa inni saanuu maali smallest numberiidhaan kataa'u jechuudha. Smallest numberii ta'ee kataa'u sana jechuudha. Example 1.32 magnesium metal react with hydrochloric acid by the following reaction. Reaction asii gadi kana keessatti magnesium metal yeroo fi hydrochloric acid wajjin nu kanname nu wal nyaate maaltu akka ta'u wal ilaallaa jechuudha. If 0.30 mole of magnesium is added to hydrochloric acid containing 0.52 mole of hydrochloric acid, how many mole of hydrogen is produced? Amma isa kana asumatti maal guna molii magnesium meeqa 0.30 magnesium react with 2 mole of hydrochloric acid to form magnesium chloride to form hydrogen gas. Asirratti dalaguudhaaf maal jennee dabaafna magnesium side akkasumatti hydrochloric acid side jettee bakka lamatti dabaafattee yeroo fi magnesium side dalaydu waan isa kana lamaanii silaalchisoo jechuudha. Maaliif hydrogenumaa fi magnesium wal fidattee waliin dalaguudha jechuudha. Waan nu fuuneefiin akkatti isinii garsiisu jiraachuu qalbifadhaadha. Yeroo fi hydrochloric acid side inni dalanyu isa kana malee isaan lamaan kun nu barbaachisan jechuudha. Amma asirratti magnesium side dhaan dalanyu magnesium side dhaan dalanyee isin garsiisaa jechuudha. Magnesium irra molii duwwaa tuqaa 30 mol hydrogeniin kan barbaadamu x dha jechuudha. San booda asirraa 1 molii qabaa 1 mol hydrogenis 1 mol akkasumatti 0.52 mol 2 mol isaan kana ni qabna. Amma magnesium side yeroo dalanyu magnesium sidein gubbaraan duwwaa tuqaa 30 mol over 1 mol is equals to x over 1 mol. Yeroo kana criss cross baay'ifne yeroo criss cross baay'ifne 1 molii fi 0.30 molii waliin baay'ataa
x fi 1 molii waliin baay'ata yeroo kana over mol over 1 mol yeroo nu akkana jechuudha x 1 mol is equals to 0.30 mol baay'isu 1 mol over 1 mol over 1 mol 1 molii ni dhama 1 molii ni dhama x is equals to 0.30 mol to afachu 0.30 mol magnesium side dan magnesium side is equals to x 0.30 moli arkannachu hydrochloric side yaadlenyu hydrochloric side in 0.52 mol over 2 mol is equals to x over 1 mol yeroo kana crisscross baay'ifnu 2x mol is equals to 0.52 mol times 1 mol over 2 mol molin cancel by mol duwwaa tuqaa 52 baay'is takka duwwuma tuqaa 52 ta'a yeroo kana gizeen fi lamaa irru meeqa ta'a duwwaa tuqaa 26 ta'a jechuudha hydrochloric acid magnesium side is equals to x 0.30 hydrochloric acid side x is equals to 0.26 mol 26 mol amma isa kanarratti kamtu limiting reactant kamtu excess reactant magnesiumin kamtu guddaadha excess ida akkuma reefu tan yennetti karra xiqqaadha ammoo limiting ida amma hydrochloric acidin limiting reactant magnesiumin excess reactant ida excess reactant amma yeroo kana how many mole of hydrogen are produced yeroo jiru hydrogen hamma produced ke eenyu wajji walqixa limiting reactant wajji walqixa limiting reactant in hydrochloric acid akkuma reefonnetti reactant lamaan nu kannama reactant lamaan hydrochloric acid fi magnesium yeroo kana tokko guutumaa guututti completely reacted consumed ta inni san eenyu hydrochloric acid inni san ammoo eenyu wajji walqixa limiting reactant wajji walqixa waan ta'eef hydrogen hangan takkaatu produced ta'a jechuudha. Nosuma akkuma asirra mul'atutti moolii isaadhaa irra kaayannee 1 mol x magnesium side dha kun hydrochloric acid side dha. San booda isaan kana crisscross baay'ifnee yeroo nuuf hojjennu 0.30 or 30 0.30 in the 0.3 the same dha jechuudha. Waan ta'eef asitti illee 26 hydrogen produced using hydrochloric acid less than hydrogen produced using magnesium fayyadamnee hydrogen nuti oomishne akkirool hydrochloric acid oomishneetu hydrogen produced ta'u keessa kana fayyadamneedha eenyurra ka magnesium fayyadamnerra kanii fi hydrochloric acid fayyadamnee turre guddaadha jechuudha. Irra produced ta'a jechuudha hydrogen ka produced ta'u isaa kanaan jechuudha. Hence hydrochloric acid limiting reactant magnesium excess reactant the number of mole of hydrogen produced equal to hydrogen obtained using hydrochloric side limiting reactant sani wajjin walqixa jechuudha akkuma reefannetti walqixa. In a process for producing acetic acid, oxygen gas doubled into acetaldehyde containing manganate 2 acetate catalyst under pressure at 16 degrees Celsius. Pressure 16 degrees Celsius jalatti khanii fi manganese
2 acetate catalyst itti qabu yeroo nuyi fi acetic acid oomishnu acetaldehyde hydroxygen wajjin maal goone barni goone jechuudha. Yeroo kana in laboratory test this reaction 20 gram acetaldehyde in the 10 gram of oxygen were put in reaction vessel. Ammas keessatti jalqabarra maal goona maasii nu kenname kana gara maalitti adeeffannu gara giraamatti adeeffannu. Mole is equals to given mass over molar mass. Yeroo kana 20 giraama keenyuti 20 giraamni acetaldehyde jechuudha over molar mass. Molar massin isaa kaarboniin 12 idahuu hydrogenii takka baay'isu 3 idahuu ammas kaarboniin 12 idahuu oksijiniin 16 idahuu hydrogenii takka jira 15 27 28 44 ta'a jechuudha. 44 gram per mole. Giraamni giraamaanii dhama 0.454 mole. Maal deeffannee isa jalqabaa duwwaa tuqaa 454 mole deeffannee isa kana duwwaa tuqaa 454 mole. Keessatti aanu oksijiinii mole is equals to given mass over molar mass. Given mass 100 divided by oxygen 16 oxygen lama waan ta'eef baay'isu lama 32 jechuudha. 32 gram per mole. Giraamni giraamaan dhaamaa is equals to 0.312 mole ta'a jechuudha. Isa kanaas maaliin moolitti deeffannee keessa kanaa duwwaa tuqaa 4 oksijiinii duwwaa tuqaa 3 takka 2. Amma yeroo kana kamtu reactantiidha. Kamtu limiting reactantii kamtu excess reactantii adda baafnu. Oksijiiniin limiting reactantii acetaldehyde excess reactantii eega adda baafne how many gram of acetic acid can be produced? Acetic acid giraama meeqaatu oomishamuu danda'a? Moolii kana fayyadamnee haa galeenyu. 2 mole of CH3 HO plus oxygen 2 mole of hydrogen 3 O2 as gubbatti X isa kanarratti 0.454 mole qabna jechuudha. As jala 2 mole as 0.312 mole 1 mole 2 mole. Amma oxygen side acetaldehyde side jennee haa daleenyu. Amma haa acetaldehyde side dhaan haa daleenyu. Yeroo isa kanaan daleenyu duwwaa tuqaa 4 mole over 2 mole is equals to x over 2 mole. Criss cross yeroo baay'ifnu 2x mole is equals to duwwaa tuqaa 454 baay'isuu 2 moolii over 2 mole 2 mooliin dhaamaa x is equals to duwwaa tuqaa 454 moolii ta'a jechuudha. Meeqa arganne duwwaa tuqaa
asitaayil aldaayisaayididhaan duwwaa tuqaa 4 moolii argannaa jechuudha. Gameessa kanaatiin isuma kan argannaa. Gama oksijiiniitiin duwwaa tuqaa 3 mool over 1 mool is equals to x over 2 mool. Yeroo kana kiriskroos baay'ifnaa. X 1 mool is equals to 0.312 mool baay'isuu 2 mool over 1 mool over 1 mool over 1 mool over 1 mool 1 moolii ni dhama. Sanbooda moolii ni dhama. Lama yeroo baay'ifnu maal ta'a? Duwwaa tuqaa 624 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 624 x is equals to duwwaa tuqaa 624 ta'a jechuudha. Asitti duwwaa tuqaa 624 mool. Amma isa kamtu eksasii isa kamtu limitii asirraa adda baasuu qabna jechuudha. Inni duwwaa tuqaa 42 kun maali? Limitii. Inni kun eksasii. Yeroo kana how many gram acetic acid can be produced? How many gram je? Amma isa limitii kana fudhannaa jechuudha. Isa limitii kana fudhannee giraama daleenya jechuudha. Giraama acetic acididha. Isa kana jechuudha. Duwwaa tuqaa 454 kana daleenye how many giraama isaa argachuuf mole is equals to given mass over molar mass cross yeroo baay'ifnu mass is equals to mole times molar mass. Mooliin duwwaa tuqaa 454 mool baay'isuu keessaa haayidroojiiniin takka ida'uu waan ta'eef 24 ida'uu 3 27 ida'uu inni kun inni meeqa jalatti 2 32 59 haayidroojiinii takka 60 jechuudha. Baay'isuu 60 yeroo baay'ifnu meeqa ta'a? Yeroo baay'ifnu 27 tuqaa 24 giraama dhufa jechuudha. Giraama kana jechuudha. Keenyu how many gram of acetic acid produced? Giraama 27 tuqaa 24 giraama jechuudha. Okay, gaafiin itti aantu maal jetti? How many gram of excess remain after reaction is complete? Eeganii fi reaction complete ta'e booda hangi hafe meeqaa jira? Amma duwwaa tuqaa oksijiinii irratti oksijiiniin duwwaa tuqaa 3 takka 2 mooliidha. Yeroo kana origin oksijiinii jalqabaati amma kun. Oksijiinii jalqabaati. San booda maal goonaa? Asirratti x goonaa. Asirratti immoo kanii fi harkanneeti goonaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 4 mool over 1 mool over 2 mool. San booda isa kana gisee bal'ina gabbaafannu maal goonaa? X over 1 mool is equals to 0.454 mool over 2 mool cross yeroo baay'ifnu 2x mool is equals to 1 mool baay'isuu duwwaa tuqaa 454 mool over 2 mool.
2 mooliin cancel by 2 mol, mooliin cancel by mol. Yeroo kana duwwaa tuqaa afur shan afurii kana gisee lama afurru x is equals to duwwaa tuqaa lama torba moolii. Isa kanaatu maal isa kana hangana fayyadamnee jechuudha. Hangana fayyadamneeti maal ta'e duwwaa tuqaa sadii takka lama isa sanirraa hangana takka fayyadamnee jechuudha oksijiinii. Yeroo kana hangam takkaatu hafee jechuudhaaf isa kanarraa hir'isuu qabnaa jechuudha. Oksijiiniin excessiidha. Yeroo kana duwwaa tuqaa sadii takka lama hir'isuu duwwaa tuqaa lama torbarraa gisee hir'ifnu meeqaatu hafaa? Duwwaa 85 hafaa jechuudha. Duwwaa 85 hafaa jechuudha. Mooliidha jechuudha inni kun. Inni immoo maaliin nu gaafate? How many giraamiin nu gaafate? Giraamiin nu gaafate giraamitti deebisuudhaaf mass is equals to mol times molar mass. Mooliin keenya meeqa? duwwaa 85 mol baay'isuu oksijiiniin 2 waan ta'eef 16 baay'isuu 2 32 giraam per mol. Moolii yeroodhaamu giraamaa fa'aa isa kana yeroon fi waliin baay'ifnu 2.72 giraamaa jechuudha. Maal ta'e kanii fi remain after reaction eega reaction guutuutti complete ta'e excessiin hangan takkaatu lafatti nu hafaa jechuudha. Oggunii fi isa originii jala qabaasanii x gubbarra godhannee jalaa waan mool goonee isa kanarra duwwaa tuqaa 4 goonee lamaaf yeroonii fi kiriskroos baay'ifnee hirree harkannu meeqa harkannaa? Duwwaa tuqaa 277 harkannaa yeroonii fi walirraa hirrifnu duwwaa tuqaa 85 mooliidha jechuudha. Yookaan immoo maasii waan nu gaafateef 2.7 giraama nu hafaa jechuudha. Tolee barattoota keenya yeroo itti aanu exersaayisii fi theoretical actual percentage yieldii isa joon walitti deebinaa chaanala keenya akkuma beekamu yoo isinitti tolee subscribe like share godhaa hiriyoota keessa waliin gahaa komentii illee hannaa komentiin keessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef galatoomaa isiniin jennaa jechuudha.